immediate post-op bidanii amma fi operation irra jechuudha. Isa kanaaf immoo warra morma olii jechuudha. Morma olii isaaf barbaachisa. Isa iftaanni fi hin hojjettu asumatti isin. Akkasii garuu isa morma olii Finfinnee irraa fichisiifnaaf jechuudha. Sagal miti? Kana isaniif kennita. Jara sadeen kanaaf 10,000 isa 10,000 isinitti deebina hin dhufna tolee kanaan hin hafnu nama biraatillee yaadna cinaa jirra. Xiyyeeffannoo amma argachuun irra jiruun arganne gama mootummaatiinis gama uummataatiinis kennaaf nuti amma erga akkaatti cimeetoo dhageenye yeroo gabaabaadhaa garuu dhimmichi erga jalqabame gara ji'a 3 maal dabreedha nama madoo agarrirraa odeeffannoo ni arganne. So ummanni amma danda'uun yaa birmatu jenna gara mootummaatiin immoo oduu rakkinni kun hin uumamamin dura security'n kun eegamuutu irra jirayyuu erga uumamee booda immoo hanga namni yaalamuu bakka itti yaalamu dhabeetoo karaa kana mara gateettii namaatii fi gaalan deemetoo as ga'u biyya amma kana ga'u keessatti baay'ee qaanyiidha kuni mootummaan keenya kan irratti xiyyeeffannoo kenneetoo hojjete itti ulfaata editoo yaadu xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha malee humna dhabuudha editoo yaadu kan ta'etti uummata irra deemnee tolaallee jirra hospitaala keessas warra immoo siree dhabeetoo mana dhuunfaa keessa jirus laallee jirra baay'ee nama gaddisiisa uummanni keenya akka dirmatu yoo waan kana godhu immoo uummanni keenya karaa ittiin birmatu laaluutu irra jira of eeguutu irra jira ta'e jedheetoo nama fidaa jedhee hundatti kennuu irra hin jiru yoo danda'ame dhufanii too qaamaan asitti kennuu hin danda'ama akkuma har'a nu qaamumaan dhufneetoo haxiqqaatu sabaayyatus qaamumaan dhufneetoo kennine karaa san filateetoo uummannis mootummaanis xiyyeeffannoo akka kennuuf dhimmicha akka baay'ee cimaa ta'e ibsachuun barbaada. Amma fakkeenyaaf gaafa Wallagga keessatti rakkoon uumamu mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaadha taa'etu waliin dubbate rakkinni haa jiraachuu baatus furmaata laanna jedhanii warra buqqaan qeetti deebisaa jiru. Kunis ilma namaati sunis ilma namaati. Isaan saniif maaliif furmaanni kenname jechuu osoo hin taane isaan kunis ija tokkoon ilaalamanii lammii biyya kanaatiif furmaanni kennamuufit irra jira. Kanaafuu xiyyeeffannoodha waan hundumaafuu kan jiru gara mootummaatiinis ta'e gara uummataatiinis xiyyeeffannoo dhabuudha malee humna dhabuu miti. Kanaafuu xiyyeeffannoo itti kennanii tokko irratti hojjetan gara keenyaan dhaamsa keenya dhaammanna. Waan rabbi fide rabbiin hin lolame danda'uudhuma tole nuti hin jirran waan keessa ilmaan kumaatama qabdan jajjabaadha warri yaalamuu deemee hoos hin bira hospitaala deemanii wanta baay'ee nama gaddisiisuudha wanti jiru isaan kun irree dallaaladhaanis birrii 20,000 kan falanii akka dhufanii dhaga'uun baay'ee kanarraa nama dhukkubsaa jechuudha wallaanamuuf jedhanii jechuudha karaa kanarra immoo uummanni keenya amma dhageenya malee nu hundumtu ji'a 3 dura warra miidhame dallaaladhaan jechuudha karaa waraanarra ce'anii birrii kan falanii kan dhufanii asitti yaalaman jechuudha warri as geera warri kan hin dandeenye kan lubbuun isaanii achitti darbaa jiru jira jechuudha madoo hedduun achitti yaala dhabanii hospitaalli godinaa fi godinni sababa waraanaatti addaan citee yaala dhabanii achitti du'anii madoo wajjin rakkachaa jiran jira jechuudha. Kanaaf uummannis mootummaanis qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu xiyyeeffannaa kennee fi hawaasa kanaaf furmaata kennuufii qaba jechuudha. Furmaanni kennamu dararaan uummata Walloo raga'u kun yeroo xumuraatiif furmaata argachuu qaba jechuudha. Warra madaa'an kanas warra achitti hafes gargaarsi qaqqabu haala organaayis ta'een akka adeemsifamu jedha. Kanaaf hundumti keenya haa birbannuuf hawaasa kanaa. Wanni an arge waan guddoo ulfaatate haalee uummata isin miidhame kee jira laaluufis dubbachuufis jechaan ibsamuu danda'uuniti. Haa ta'u immoo uummati kun warri as jirulleen warri achi jirulleen gargaarsaaf deeggarsa hedduutu barbaachisa. Hiriyoonni kiyyas hedduu dubbatanii jirani. Kanaafuu namni jiru hundayyuu abbootiin qabeenya Oromoos ta'ee namuuyyuu waan qabuun uummata kan bireejjee akka deeggaran. Namoota gurguddoodhaan ijoollee lafaa dhufoota jajjaboo ta'an dargaggeewwan kan kukkufanii jiran keessattuu naannoo mana dhuunfaa kan jiran immoo namoonni gargaarsaaf illee haala mijanne keessa jiru waan ta'eef baay'ee miidhamanii jiru. Yaalii gurguddaadha kan isaan barbaachisu maallaqa hedduu isaan barbaachisa
karaa magaalaa biraallee deemanii akka yaalaman jedhamaa jira waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo waan kana sirriitti hubatee warroota miidhaman kana deeggaruu bira dhaabbachuun kan immoo achitti hafanillee immoo akkamitti akka isaan seef gochuu dandeenyu akkamitti akka deeggaruu dandeenyu uummannis mootummaanis osoo deeggarsa addaa godhee fedhee yaada. Maaliif namoonni hedduun miidhamanii jiru, lubbuun isaanii darbanii jiru, rasaasa hedduu baatanii jiru hundi isaanii. Kaan sammuu keessatti baatee jira, kun qoma isaaniitti baatee jira, rasaasa keessaa waan hin baanes jiru waan ta'eef ijoollee kana sodaa qabne saba kun saba guddaadha. Ijoollee diina jidduu ta'anii gootummaa isaaniitiin beekamanidha waan ta'eef uummata xiqqaa ta'anii saba sana wajjin wal lolaa jiru waan ta'eef nulleen immoo uummanni keenya warra jirru deeggarsa nurraa barbaachisu goone bareedaadha yaada. Tole artist Ibrahim Roobati asuma Adaamaa jiraatallee waan ta'eef erga gaafa asitti jarri kun dhufaniiti quba qabda jechaadha. Haala as jiru mee sirraa dhaga'uu barbaanna bal'isnee. Akkam ture haalli jarri dhukkubsatee as jiru kun jarri madaa'ee as jiru kun keessa ture. Hammeenna fi gaaruma argitellee. Jarri kun erga lolli irratti banamee madoon erga as dhufuu jalqabee ji'a 3 guutee jira beeti. Ji'a 3 guutee garuu erga gaafa sooma guyyaa tokkooti hin jabaati. Nama 30 ol hin ta'u dhukkubsata ka madoon as keessa jiru amma. Kun kamana nama dhuunfatti gibbii nama dhuunfatti akkanumatti walirratti wannoo ta'anii heddummaatanii jiranis jiru. Kun silaa kan amma hospitaala irratti waliin deemnee daawwanne katee argite kana miidhama hedduutu jira jara kana. Yaalamuun horii barbaachisaa. Achi bakka itti rukutaman irraa hanga asii namni tokkichi 40,000 kafalee dhufa akkan odeeffadhetti. Maaliif? Fageenya irraa kan ka'e makiinaa kontiraata qabatanii gaafa dhufan 40,000 as namni tokkichi. 40,000 suni silaa nama tokko yaaluu ka danda'u gaafa haga as ga'utti tiraanspoortii qofatti fixatu. Kasan hin qabne achitti du'aayyuu jecha. Kasan hin qabne achitti du'a. Kasanirraan as dhufee yaalli gahaan osoo hin godhamiif dheengadda du'e osuma ijaan laallu du'etu jira. Ka amma silaa rasaasni keessa jiru ija keessanii argitan kana. Uummanni kun uummata keenya bira taree uummata kanaaf abdiidha jedhee yaadudha. Miidhamni isaanii hanga kana gaafa gahee nuti callifnee laallu hin ulfaata beekta. Garuu amma Oromoon iyyaa jiru gargaarsallee guuraa jiruu fi gargaarsi guuramu kun kallattii qabate kallattii gartee nama tokkootiin nama ogeessa wayiitiin nama amanamaa wayiitiin odoo isaan bira gahee amma hangan gaafadhutti gargaarsuma namni dhufee kiisidha waatti kennee biraa deemuun ala gargaarsi qabatamaan gartee ol guddatee guuramee jiru ka seera qabeessan dhufee isaan bira gahee akka hin jirrettan isaanirraa hubadhe kun ka ganaa hospitaala kalafeen caccabe hospitaala Walaayitaa Sooddootti riifar warra ta'anii ganaa achi deemuudhaaf qophiirra jirantu jira. Kun immoo kanuma hanga amma rasaasni keessaan beentu jira waan ta'eef uummata baay'ee miidhame waan ta'eef uummata dirmachuu barbaadu yaada. Gaafadheen ture achi hospitaalli manna hakimaan jiru katti yaalamtan jedhee gaafadheen ture hospitaalli hin jiru jedha. Sadarkaa madoon rasaasa madoofti itti yaalamtu hospitaalli hin jiru jedhan beeta godina hagas ga'u keessa hospitaalli hin jiru jedhan. Hospitaala jara kana asitti waliin rakkaturra karaarratti namni jalaa odoo karaa deemu du'urra Oromoon silaa maal gochuu qabdi beeta hospitaala tokkicha ka gaafa isaan rakkatan itti yaalaman hospitaala tokkicha hoo jaarreef gahaadha. Uummanni hagana bal'atu kun immoo yoo akkuma kanaan akka amma namni dhukkubsatee dubbatu kanatti dhukkubsannaa kanaan waan adda addaa qopheeffame sadarkaa mootummaatti illee jechuudha. Maaliif baadarii adda addaa illee sababa kanaan uummata kanaan maan qopheessin maal lootorii adda addaatiin sababa uummata kanaatiin maan qopheessin qophaa'ee odoo hospitaalli tokkotti achitti ijaaramee fi gargaarsa guddaadha. Maaliifi yoo qoricha keessaa dhabne malee akka achitti yaalamuu danda'an uummata kanaaf silaa mata qabni hangafni isaanillee asitti waliin rakkaturra hospitaalatu isaan barbaachisa waan ta'eef odoo hospitaala biyya keessaa hanga alatti walitti iyyanii hospitaalli ijaaramee fi gaariidha jedhan yaada kaasu barbaada. Akki namatti argu maaliif amma namni tokko birrii 20,000 baatamee dhufe? Wal'aanamuufu haya eega dhufee hoo maaliif wal'aanama birrii 20,000 namni tokko fidanii asiin gaatte wallo kan yaanis duniyaarra jiru ati duniyaarra jirtu. Maal hospitaaluma baannee utuu amma nuti ammi Oromoo qofti hospitaala baanneen geessinuma ijaaramaa isaa achitti ijaaruu jedhaan jiru bara. Hospitaala ijaaramaa baanneen geessinu hin dandeenyu amma dhugaadha. Oromoon odoo kar tokko hin gorre akka hospitaala ijaaraniif
isbitaala beekamaa akka ijaaraniif kan walloo keessatti kan ittiin opereeshinii ittiin godhamuu danda'an isbitaala if duraa baasii odoon tahin isbitaala bareedaa akka nu badhaabaniif gaafanna.